Sumayyaan akka sabaatti nu boonsiteedha. Sumayyaadhaan boonan jechuudha. Kaleessa Roozaan keessa. Miskiina Roozaan isheen jettan sun. Gadi baatee focamtee. Anoon heerumu bakka nan sodaadha. Sumayyaan nan sodaadha. Yeroo isheen jettu. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u. Bakka Sumayyaan jechuudha. Akka ishee duriitti deebitee jirti. Durallee Sumayyaa jibbanii turanii arrabsanii turanii. Amma garuu deebinee akkam ture sirbichi deebinee jedhanii simataniiru jechuudha. Nunoo maal keessa jirra seetan nunummoo boocha keessa irra arrabsamaa irra sababii Roozaa jechuudha. Sumayyaa tillayyaalleshii Sumayyaa ati bakka maaniti addumaan kee jechuun Sumayyaa ati jagna jechuuni jagni sin ibsu goonni sin ibsu bakka maal jenna ati ko jaalalaan ishee moote jaalalaan ishee ajjeeste jaalalaan akka isheen boossu goote Sumayyaani hin jaallatte dhiifama gaafatte malee abadan waan Roozaa goote tokkollee hin qabdu. Bakka akkasidha jaalalaan nama bitu jaalalaan nama mo'u jaalalaan nama boossisu eni kaleessa ililil jecha ola inni kaan immoo maayinni kun ijoolleedha maal boossi araasiidha moo maal bobboosi maal tajaajalti araasiidha na warri kaan immoo Sa'idoodhaan jechuudha. Sa'idoo arrabsaa jiru. Garbi baay'ee arrabsanii Sa'idoollee baay'ee arrabsu. Warri kaan immoo maal jedhan seetanii Sumayyaadhaan araaramii baqqaa jedhanii. Roozaadhaan immoo dhugumayyuu ati maaliif garaa kee kutattee dhiistu? Abbaa manaa hiriyaa keetti heerumuu maal si godha? Isheen ko jaalalaan si moote kennaa si kennite. Maaliif kan biraatti hin heerumtu? Bakka Roza bakka አይዞሽ የኔ ቆንጆ ግን ጥሩ አይደለም ጓደኛሽ ናት እንዴት የጓደኛሽ ባልን ታገባለሽ ከናፉ ከነቱ ሲቦሲሳይራ Sumayyaan itti heerumi siin jenne garuusheen waasi jaallattuu fi dhiifama si gaafatte silaa situ dhaqee Sumayyaa dhiifama gaafachuu qaba ture. Eenyu Roozaatu dhaqee Sumayyaa dhiifama gaafachuu qaba. Isheen garuu bakka beektuu waan taateef jabduu waan taateef goota waan taateef jaalala waan si qabdu uftee otoomaan balleessi kan dhaqee irsa ishiitti heerumuudhaaf of qopheessaa rusida uftee dhiifama si gaafatte kennaa si kennite. Kanaaf Sumayyaa jecha ittiin ibsinuyyuu hin qabnu. Warri kaan immoo yoom wal fuutanii yoom wal hiiktanii taarraquu hundee warri jedhanis jiru. Sumayyaa faana Sa'idoon araarame warri jedhanis jiru. Eessaa warra dhufan hin beeku warri kun haararee addis gabii natti fakkaata isaan kun. Innaa warri kaan immoo bakka humanu arrabsanii jechuudha. Ay Roozaaniidhaan warri kaan immoo Sa'idoon maal jedhe seetanii Amaariffa kanarratti Sumayyaan biraa hafuu diddee hinuma hordofti waan Roozaan ishee caaltuuf waan akkasii jecha isaa keessaa waan akkasii baafataniitu si jammareedhaan Roozaan maaliin Sumayyaa caaltee sin beektu maaliin caaltisi bifni kuni nama caaltisu maal qabdi isheen bifni immoo jiruun ta'u bifni jireenyaan ta'u bifni gaa'ilaan ta'u jedhan na Sumayyaa waan ittiin caaltu waan ittiin madaaltu tokkollee hin qabdu. Yoomillee Sumayyaan giifti dureedha gootadha waan itti beekuu qabdu. Amma ati dubartii biraan argadhe jettee haadha ijoollee kee asitti ufte arrabsu ufteedhani. Ati dubartoota meeqatti laxxafamaa oolta bareedha. Isaan nama jajuufis dhiyoodha nama arrabsuufis dhiyoodha. Amma kana fudhanii asirra si kaa'u. Achi fudhan lafa si laxxafanii miilaan sirra deemu. Arrabsaa warri kaan immoo wayini ila iddootti nuni muudin nutti qabatame akka sabaatti Ameerikaa maqaa dhaamnan isheen iyyuu
gadaliyyuun dhaqxi bakka jedhanii. Ameerikaan maqaa dhaami kanaafiyyuu fiigdee gadaliyyuun dhaqxi. Ameerikaarraan dhufeen jenneere ishiin abbaan taate qorichaan fide sun jette sun. Amma reefan dhufan jenne. Maqaan Ameerikaa dhaamnaa fiigaa dhaqxee. Sumayyaan hin dandeessi. Waan hundumaa hojiin ishii baay'ee milkaa'aadha jedhan. Warri kaan immoo Sumayyaan maali Roozaa goote haqqi Sumayyaatu ishee qabee ishee boossisaa jira. Dhugaa Sumayyaatu akkana ishee godhaara malee. Tokkoffaa durduru hiriyaa wajjin nyaatanii dhugan. Lammata immoo asuma garagaltee ittiin heerumaa jettee yeroo as baatu dhugaatu akkana ishee godhee takka ishee boossisee takka maal ishee godhee takka qoricha ishee nyaachisaa jira malee Sumayyaa wanta gootes waan bal'isite tokkoyyuu hin qabdu. Dhiifama gaafatte maal goote? Dhiifama moo bakka waan balleessaa sana qoricha nyaatame keessa harki koos jira anis dubbadheera waan jetteef dhiifama gaafatte. Kun immoo guddummaa ishiiti. Kanaafiyyuu Sumayyaa yoomiyyuu nuuf addadha. Nama akka Sumayyaa hin argannu jedhan. Roozaadhaan immoo dhiisii jechaa warri kaan ittiin heerumiin jechaa amma ka'anii. Roozaa ta'ee ጓደኛሽን ባል ይደብራል. Warri kaan ammayyuu deebi'anii dura fuudhii kun eessaa uftee kun malaa iftiidha. Kun waaqaa gadi buutee bareedduu argattee kanaan dura akka jechaa baan amma immoo dhiisechaa sittaa hafu. Isheenis Sumayyaanis waan keessa darbite beektiif waan wayimmaa keessa waan darbite waan beektuuf akkati waan sana keessa darbitu hin barbaaddu. Kanaaf kan isheen uftee si gorsitee lammaffaa dhiifama si gaafatte kennaa si kennite kana booda garuu heerumis hin heeruminis hin jedhu. Waa'ee kanas ittiin kaasu jettee jedhanii itti tumaayiru jechuudha. Otoo waliin fuudhini walii kanii warri jedhes jira. Yoom wal fuutanii walii tanii. Akkanatti bakka amma hundumtuu hoo jedhee gara Sumayyaatti deebi'ee jira jechuudha. Ati maaliif jaarsummaa gootee warra isheettis haa ta'u maalis haa ta'u jaarsoliidhaanii Sumayyaa kana maa hin deeffattu? Ijoollee kee hin barbaaddu ati. Sumayyaan akkoo dhugaa dubbachuudhaaf keessa ishii jaalalli Sa'idoo jira. Garuu hillikii qabdi malee jaalala isaa qabdi. Yoomillee jibbitu abbaa ijoollee ishiiti. Maalifati amma dubartii biraa naannessite ebeelee akeleettu amma dhumaatti Sumayyaa mamaaf hin deeffannee amma biyya tokko keessa jirtu. Sanuu Finfinneef Adaamaa jirtu. Bakka maaliif adeemsa kana hin deemne? Kana jechuun Sa'idoodha. Maaliif bakka hundumayyuu dhiisee bakka humaan barbaadu dhiifama naa godhi. Ijoollee faana na agarsiisi hin araaramna kottu waan bade hundumaa nan sirreessaa ofin arramaa ofin sirreessaa jedhee akka inni viidiyoo hojjetee Sumayyaa faana wal arguu barbaadan. Bakka sadhumaa jechuudha. Innaa akkasiin siniin jedhaa. Akkatti Roozaan akkanatti zeeroodhaan nu galchite nu baay'isiiste. Sumayyaan immoo deebitee gonfoo ishii duraanii sana nigistummaa ishii sanatti deebitee akkanatti harka ishii borsaa keessa kaawwattee katamaa Finfinnee keessa deddeemaa jirti siniin jedhaa. Roozaan immoo jecha Adaamaa keessa deddeemaa jirti. Siniin jedhaa mucattiin ashaangulliitii taatee jechuudha. Takkaan nan heeruma takkaan hin heerumu. Nan sodaadha na biraa naftu. Waana gooti direeshina. Sa'idoon as gidduutti rakkateera. Waan godhu wallaale. Dirqamaan maan godhu. Ofii gubate. Jedhenna yebaas aamxaa kan jedhan tokko kanadha. Amma fakkeenya rakkoo wayyoo uumame wii kan kanaan olii maa nutti dhufin jedha. Maaliif kan isaa oliyyuu jira kan rakkoon. Amma yebaas aamxaa jechuudha malee shakan ayyuu jenne ayyuun humaa hungoone yebaaseen isa kan. Takka akkas. Echi midiri deemametti immoo boo'icha bakka maal tajaajiltaa ati ijoollee of seeteeyyuu niitii guddoodha barii iddoo deemtutti akka ijoollee karameellaa harkaa buutee cof jettaa jedhan hin taazzaman isa isheen boossuyyuu dhuguma maanni boo'ichirree bakka tokko boonyaan hin ga'u lama boonyaan midira dodan viidiyoo takka laallaatti boossee hin danda'amaa jara keenya hin danda'amu dabbara
is booyini yaada kee akkanumatti ibsadhu. Bakka boo'icha malee eenyutu fudhatu siin jedhe si arrabsaa dhuguma hin tajaajilini ati ijoollee miti siin jedhani. Jammar as keessa wanti nama boosisu siin jiru. Bakka. An Sumayyaan jaalladha boo. Ush faayidaa boo'icha.